Jira jirtu maatiin Qubee Tech Present. Hypothetical technology maali? Yaani hypothetical technologies kun eessaa maddee yookaan immoo hypothetical technology kun existing fi emerging technology irraa garaagarummaan isaa maalidha kan jedhu tartiibaan wajjin haasofna. Tola hypothetical technology hanga har'aatti hin eegalamin yookaan hojiitti hin hiikamin jiranidha. Yookaan kanneen akka technology gara fuulduraatti abjootaman waraqaa qorannoo barreeffamaa fi fiilmii garaagaraa keessatti kan dhiyaatanidha. Teknooloojiiwwan kunniin hojiitti ni hiikamu yookaan immoo hin hiikaman. It depends. Magaalatti dandeettii ogummaa fi qabeenya addunyaan keenya amma qabduuni hojiitti hiikuun salphaa miti jedhu beektonni. Teknooloojiiwwan kunniin existing technologies kanneen amma itti fayyadamaa jirru yookaan emerging technologies kanneen amma itti fayyadamaa jirru plus kanneen kalaqamaa jiranii fi kanneen eegalamuuf jiranii kunniin irra addadha jechuudha. Hypothetical technology kun karaalee science fictionis yeroo hedduu ni ibsamu. Science fiction yookaan gabaajeedhaan skifi jedhamuun kan beekamu yaadota gara fuulduraa futuristic fi kanneen sammuu keessatti qofa xiinxalamanii imaginative kan ta'anidha. Fakkeenyaaf kanneen akka time travel jechuun egaa baroota keessa gara fuulduraatti fi gara dudduubaatti deebi'uu fi deemuu danda'uu jechuudha time travel jechuun. Space exploration habuurra hawaa keessaa plaanetoota kan biraa lafaa ala ta'an explore godhanii habuuruu plaanetoota sirna aduu keenya keessa jiranis ta'e exoplanet kan ta'anii hunda kan dabalatuu fi hawaa keessa wanta jiru hunda explore gochuudha jechuudha. Fakkeenyi kan biraa immoo extraterrestrial life kan jedhamu ni jira yookaan alien life discovery gochuudha. Extraterrestrial life jechuun yaadotaa fi qorannoolee waa'ee qaamota lubbuu qabanii lafaa fi daangaa keenya ala ta'an jechuudha. Kana jechuun wanta lubbuu qabaate dhala namaa ta'u orgaanizimii ta'u bineensa ta'u biqiltuu ta'u lafa kanarraa adda yoo jiraate kan jedhu saayinsiidhaan kan qoratamu extraterrestrial life fiilmii keessatti yeroo baay'ee kara alien life ni ibsama. Fakkeenyaaf space exploration faa kana yoo ilaalte fiilmii garaagaraa irratti fiilmii eskii fi babbareedaa fakkeenyaaf fiilmii The Martian jedhu fiilmii ani baay'ee jaalladhu 2015 kan baay'eedha. Waa'ee habuurraa Maarsii kan haasa'anidha achirratti The Martian kana irratti fiilmii baay'ee bareedaadha ilaaluu qabdu. Akkamittiin kiruun yookaan namootni balali'anii Maarsii irra deemanii Mark Whitney jedhama tokko isaan keessaa astronaantii tokko abomboleettiin ka'ennaan achi Maarsii irratti dhiisanii gatanii deemanii achi gaafa ribaadan maquu qobaasaa ture Maarsii irratti. Egaa seenaan isaa achi jalqabee akkamitti akka inni gara lafaatti deebi'e kan agarsiisudha. Fiilmii kan biraa immoo akka eskii fi roomaantikiitti Passengers kan jedhu ilaaluu dandeessu. Fiilmii eskii fi bara 2016 ba'eedha. Innis Jimmy fi Aurora kan jedhamtu utuu lafarraa ka'anii gara lafa kabraa homestead kan jedhamtu deemaa jiranii hawaa gidduutti hirribaa dammaqanii jechuudha. Hirribaa dammaqan jechuun lafa kanarraa ka'anii homestead lafa kabraa sana ga'uudhaa fi umurii baay'ee ka fudhatu ture. Kanaaf teknooloojii isaan qabanii namni tokko yoo ciise yookaan
qoricha wayii fudhatanii ni ciisu achi booda aging yookaan umuriin isaanii hin deemu jechuudha. Waggaa 100 booda gaafa ribaa dammaqanii umuriin isaanii yoo 25 ture 25 dha jechuudha. Jimmy fi Auroraan kun egaa waggaa 85 gahuudhaaf hafeennaan ribaa dammaqanii jechuudha. Kana gidduutti laayifii waa'ee roomaansii isaanii wanta hunda kan haasa'udha. Fiilmichis kiifiin baay'ee bareedaadha, ilaaluu dandeessu. So fakkeenyaaf akka hypothetical technology muraasa fudhee yoon isiniif haasa'e tokkoffaa irratti artificial intelligence dha. So artificial intelligence fiildii baay'ee bal'aa fi gosoota hedduu kan of keessaa qabudha. Jechoota kanneen kana yeroo hunda dhaga'aa oolla. Fakkeenyaaf akka machine learning fi salphaatti artificial intelligence kun walumaa galatti machine learning kun karaalee artificial intelligence ittiin dhugoomfamu keessaa isa tokkodha. Hojiitti gaafa hiikamu artificial intelligence software mosaajii yookaan software bilbila keenya irratti fe'amanii kaachisee hanga robotiksii yookaan meeshaa of danda'ee ofiin waa hojjetu amma kanaatti bal'ataa jechuudha artificial intelligence. Okay, software illee artificial intelligence ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf YouTube yoo fudhanne user history wanta jedhamu jira. Bakka umurii, laayikii, dislaayikii nuti goonu, bara dhalootaa kanneen kana calculate godhe namni tokko viidiyoo ittaanu isa kam viidiyoo akkamii akka ilaaluu danda'u akka favor godhu kana predict godhaa jechuudha YouTube. Kun maal jedhama? Prediction model jedhama. Kun artificial intelligence keessa jira jechuudha. Addatti garuu hypothetical technology kan jechisiisu artificial intelligence wanta namaa ta'e kana miti. Artificial general intelligence kan jedhamu jira. Artificial general intelligence kun wanta namni tokko gochuu danda'u hunda kan godhu jechuudha. Okay, itti dabalataani efficiency mataasaa qabaate jechuudha. Okay, machine efficiency qabaate wanta namni gochuu danda'u hunda dabalatee machine efficiency irratti dabalataa jechuudha. Machine efficiency jechuun karakterii kompiitaraa keessaa tokko ituun fi wanta tokko irra deddeebanii hojjechuu. Okay, calculation tokko within microsecond dafanii calculate gochuu. Efficiency kana dabalatee karakterii namootaa immoo kanneen akka barachuu, learning, self awareness of beekuu, hubachuu yookaan hubannoo, consciousness kan jedhamu kanneen hedduu kana kan qabatudha jechuudha. Yeroo kana artificial general intelligence kun hypothetical jedhama. Strong artificial intelligence yookaan full artificial intelligence dha jechuudha. As jalattis fiilmii yoon isinii kaa'e fiilmii eskii fi iRobot kan jedhamu fiilmii Will Smith tureera. Fiilmichi garuu achirra yoo ilaaltan waan baay'ee hubachuu dandeessu. Akkamitti Will Smith robotoota jiran keessaa isa tokko wajjin akka inni itti wal dhabe. Robotiin sun immoo ammam intelligent akka ta'e ilaaluu dandeessu. Inni kaan egaa mind uploading dha lammaffaa irratti. Mind uploading kun maal jedhama? Whole brain emulation jedhama. Whole brain emulation yookaan brain copying jedhama. Sammuu galagalchuu jechuudha wanta tokkotti, sammuu namaa wanta tokkotti galagalchanii ol kaa'u jechuudha. Tole egaa yaadni mind uploading kun sammuu dhala namaa guutummaa guutuutti jechuun dandeettii sammuu keenya hunda yaadannoolee dhiyoos fagoos memory the short and the long hunda dabalatee maashinii tokkotti galagalchuu jechuudha. Tole erga copy ta'e egaa namni sammuun isaa copy ta'ee fi robot yookaan humanoid robot kun walqixa yaaduu danda'u jechuudha. Namni sammuun isaa copy ta'ee fi meeshaan itti sammuun sun copy ta'e walqixa yaaduu walqixa waa process godhu jechuudha. Humanoid robot jechuun human kan jedhuu fi robotii android ta'e robot humanoid robot jedhama. Fakkeenyaaf yoo gaaffii tokko gaafanne lamaan isaanii nama sammuun isaa copy ta'ee fi maashinii copy sammuun sun itti copy ta'e yoo wal bira qabnee gaaffii tokko gaafanne it is indistinguishable jedhama. Adda baasuu hin dandeenyu, deebii wal fakkaataa deebisuu danda'u jechuudha. Kana yaaduun hin ulfaata, baay'ee hypothetical dha yaadichi. Fakkeenyaaf average sammuun dhala namaa gara niiroonota biliyoona 80 hanga 100tti qabaata.
isaan kunniin gaafa walitti hidhaman interconnect gaafa ta'an gara interconnectionii yookaan hidhattoota jedha. Tara gaafa neuroonoonni keenya kun gaafa walitti connect ta'an interconnectionii gara tiriliyeena 100 ta'uu qabaatu jechuudha. Okay, you can imagine. Kuniga natural interconnection ida, natural neural network ida. Gaafa kana maashiniitti jijjiirru artificial neural network kan jedhamu fidaachuudha. Saayinsii beekamaadha artificial intelligence keessatti. So mind copying kugaa kan dhugoomuu danda'u gaafa neuronota akka sammuu namaa gara biliyeena 100 fi interconnection isaanii gara triliyeena 100 gaafa walitti meeshaa tokko keessa godhamuu danda'u mindin namaa sammuun namaa copy ta'uu danda'a jechuudha. Kun faayidaas ni qabaata. Fakkeenyaaf yoo laalle sammuu Albert Einstein tokko copy godhamee ol taa'eera ta'e maaltu ta'uu danda'a? Namni kun hangarraatti ta'uu jiraateera ta'e saayinsii hammamii qorannoo hammamii akka hojjechuu danda'u tilmaamuun ni ulfaata. Saayinsiin kun amma gaafa gadi fageessanii yaadanii mortality hambisuudhaaf kan deemudha jedhu yookaan du'a hambisuudhaaf kan deemu jechuudha. Foon namaa dadhabus sammuun namaa consciousiin namaa okay wanta tokkotti yoo ol kaa'ame kana jechuun namni sun jiraachuudha. Okay, kanaafi wanti kuni mortality hambisuu danda'a jedhamee yaadama. Inni sadeeffaan space elevator jedhama. Egaa gaafan jedhu hypothetical technology jiran keessaa some of fileetan isiniif dhiyeessaa jira malee hunda miti, muraasadha lakkoofsaan. Space elevator maalodha? Karaalee ittiin space flight balaliinsa gara hawaa keessatti godhamu keessaa akka yaadaatti kan kaa'amudha. Wanti tokko gara hawaatti ol furguggeeffamuuf teknooloojii fi qabeenya guddaa kan gaafatudha, beekamaadha. Space flight jechuun wanta lubbuu qabus hin qabnes gara hawaatti erguu jechuudha. Fakkeenyaaf saatalaayitii xiqqoo haala qilleensaa daawwattu gara orbitii tokkotti erguuf maaltu barbaachisaa? Tokkoffaa saatalaayitiitti, lammaffaa saayinsii jiruu fi rookeetii saayinsii rookeet jechuun wanta saatalaayitii sana baatee orbitii barbaachisu irra geessisu jechuudha. Kaargoo rookeet jedhama. Walumaa galatti egaa yaadichi gara Maarsiittis haa ta'u gara ji'aatti, gara sirna urjii kaanittis haa ta'u, meeshaa namas haa ta'u, imalli gara hawaatti deemamu hundi gatii jabeessaa fi imala yeroo dheeraa fudhatudha. Okay, akka rakkinaatti kan ilaalamu caalaattiyyuu yeroo fudhatudha. Yeroodha. Fakkeenyaaf yoo ilaaltanii meeshaa tokko ariitii ifaadhaan yookaan speed light kanaanii gara aduutti yoo furguggeessine aduu bira ga'uudhaaf yookaan biiftuu bira ga'uudhaaf daqiiqaa 8 itti fudhataa jechuudha. Speed light kanaan deemamee jechuudha. Now think NASA'n waggoota 20 dhufu within those 2 decades karoora nama gara pilaaneetii Maarsiitti erguu qaba. Kanaaf egaa immoo yaadne teknooloojii amma jiruuni pilaaneetii Maarsii bira ga'uudhaaf ji'a 9 itti fudhata jedhaniiru. Ga'uudhaaf qofa jechuudha. Okay, kanaaf yaadota hypothetical ta'e dhiyeessuun barbaachisaadha asirratti jechuudha. Kana fooyyessuuf dhaabbanni akka ultra safe nuclear technologies jedhamu nuclear bomb propulsion fayyadamne gara guyyoota 90tti yookaan ji'a 3tti gadi gabaabsuun ni danda'ama jedha. Imala gara Maarsiitti gara ji'a 3tti gadi butuu dandeenya nuclear bomb yoo fayyadamne propulsion jechuudha. Tore gaafa gara space elevatoritti
gaafan sin deebisu. Yaadni inni kun yaadota hamma lamaan isaanii naasee kanarraa addadha. Baay'ee wanta hypothetical ta'edha. Yaadichi akkasii funyoo yookaan wadaroo tiitar jedhamu gam tokko isaa lafatti gam tokko ammoo hawaa keessa ol fageessuun kaa'uudha jechuudha. Space elevator jedhamu. Toregaa erga wadaroon kun qaxxedee dhaabate sarara kana hordofuun yookaan wadaroo kanarra oliif gad bu'uudhaan utuu rookeettii hin barbaachisiin yookaan rookeettii gatii qaalii yoo ta'u hin barbaachisiin gara orbiitii fi hawaatti ol balali'anii gadi deebi'uun ni danda'ama jechuudha. Toregaa daftanii akkamitti ta'uu danda'a jettanii yaaddanii fi gam tokko wadaroo kana yookaan funyoo kana tiitar kan jedhamu kana lafarratti hidhama yookaan lafarraa ol ka'ee naannoo mudhii lafaa ikwaatoorii irratti dhaabbata. Gam tokkoon isaa immoo ol fagaatee hawaa keessa yoo xiqqaate gara kiiloomeetira 35,000 ol fagaatee naannoo orbiitii geostationary orbit jedhamutti kaa'ama jechuudha gam tokkoon isaa. Naa yaaduu dandeessu yoo xiqqaate wadaroo kiiloomeetira 35,000 kana wanta baay'ee jabaataa ta'e teeknooloojii amma jiruun oomishuun ni danda'ama hin jedhudha. Okay, tarii immoo wadaroon kun akkamiin dhaabbata jettanii gaafachuu dandeessu. Akkamiin dhaabbata yoo jettanii hafuuraan miti teeknooloojii dhaanidha. Yoo Newtonian science yookaan Newtonian force yoo yaadattanii the two competing force humnoota wal dorgoman lamaan jedhaman keessa gravity yookaan centripetal force humna harkisa lafaa yookaan gara keessaatti fi centrifugal force humna dhiibbaa gara alaatti yookaan hawaatti godhamu gidduutti tiitariin kun gam tokkoof gam tokkoonsaa harkifamee kan dhaabatudha jechuudha. Egaa akkuma beekamu wanti tokko ariitiidhaan gaafa naanna'u yookaan circular movementii wanti tokko gaafa circle irra naanna'u humna lamatu jira. Inni tokko gara centripetal force wanti sun gara center of the circle akka inni gadi kufu kan harkisuu fi kana jechuun lafti gara aduutti akka kuftu kan harkisuu fi centrifugal force immoo objectiin suni sarara isaa gadhiisee circle sanarraa gara alaatti akka deemu kan godhudha. Centrifugal force jedhama. Okay, kana jechuun lafti aduutti gadi kufuurra aduurraa achi orbit ishee gadhiistee gara maarsiitti gara achi gara jupitaritti achi akka kuftu achi akka fagaattu kan godhudha. So kuni humnoonni kun lama gaafa wal fit godhanii gaafa wal danda'anii equal gaafa ta'anii walirraa rifamanii gaafa zero dhufanii wanti tokko balance ta'a jechuudha. Okay, space keenya hawaa keenya hunda universe kan qabee dhaabatu humnoota kana lamaanidha jedhu. So wadaroon keenya erga gam tokkoon isaa centripetal force dhaan gam tokkoon isaa centrifugal force dhaan harkifamee qaxxedee gaafa diriiree dhaabate geejjibni keenya utuu rookeetii cimaan barbaadin sarara kana hordofuuni oliif gadi bu'uudha jechuudha wadaroo kanarra. Nuti wadaroodhaan muka yaabbanna amma. Tore kanadha hypothetical technology yaannisa. Emerging technology kan jennu immoo gabaabamatti guyyaa kaanii viidiyoo kan biraan hojjedha. Emerging technology amma jiranii fi gara fuulduraatti dhugoomfamuuf hojjetamaa jiranidha. Emerging technologies kan jedhamu hedduu jira. Fakkeenyaaf akka nano technologies, blockchains, cloud computing, quantum computing, autonomic computing kanneen kun waa hedduu jiru. Fakkeenyaaf si yoon fudhadhe autonomic computing wanta maashiniin tokko meeshaan tokko of danda'e ofiin waa compute waa gochuu danda'a. Fakkeenyaaf autonomic self driving konkolaattota vehicle self driving cars yoo fudhanne kan ofiin danda'anii of deemsisanii amma hojjetamaa jiru. Okay, levelii meeqa qabu? Levelii 5 qabu jedhama. Generation 5 4
afuraffaaf walakkaan jedhamus ni jira. Self driving kaariin gurigaa gaafa level 5 ga'u totally self driving kida. Okay, nuti balbala banannee konkolaataa keessa taa'u malee mariin hin jiru, breaker yookaan freeniin kun hin jiru. Akkanumatti maashiniin kun destinationii keenyaa fi sourcii keenya beekaa itti galchine ofiisaa bakka nu barbaannu geessuu danda'a. Halfway amma tokko level 3 irratti hojjetamaa jira. Google'n yeroo tokko hojjetennaan crash goote wanta wajjin obstacle goote caccabdeetti kaa'ama konkolaataan suni. Kunniin qaa'ee emerging technologies jedhamu. Bal'inaan guyyaa kaan itti deebina. Waa'ee hypothetical technology kanarratti waan sin dhibe yookaan wanta odeeffamuu qabu yoo qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa. Waan dhaggeeffattaniif immoo galatooma. Fiilmii warra ani achirratti recommend isin godhe osoo ilaaltanii baay'ee natti tola. Thank you very much.